Maafu makkii teenya qaalii bareeddu baga gammaddee konkiraajileessi hin jechuu barbaannaa baga gammaddee sumaanuu makkiin nama hawaasaaf quuqamu nama saba kana hunda yeroo duraatiif ni beektan hundi keessanuu tiktook ijoo taates oromoo jecha jaalatee wal fuudheen jaamu bar asii galu ni kaawaan jaansan sadeen rasuulaa agarteemi sadeen san irratti darbatemma addaasii baatu. Amma akkasitti irratti darbate amma. Sirri garuu waa kana yaa sirri itti garuu naa galchuu keetillee galatoomi. Garuu sanumtee akkaan miidiyaa kanatti sooshaal miidiyaa kanatti argachuun fuudhee jira bakka minaamin kanaatti yoo beekte hanga taa'amma akka haalaatti godheetan. Nasraddiin duraanni jaalate malee hin fuune wallahi duraanni jaalate malee hin fuune. Waa'ee bara ammaas yoo humsaa suuraa irratti darbatee jechuun eega mana isaanii dhaqe. Sanii fi bira kishee ishte moo ibkaan ishee jirtan. Lakki mabruuk alay haasita isaaniitti ibsisha gurbaa galaaf hin jiru dhiisaa gurbaa galaaf hin jiru boo waan biraa waan haasattan nun deema isa galaaf hin jiru waan biraa jira maal jechuu barbaadde boo amma inni qaalofte maal jechuu maal jechuudha haasoo kana boo dura baasaa nama akkana kana. Saayiba kiyya laal. Xiqqeenyaaf dhagaan bubbeen fuune jaaniiti caa nama gaggaarii gartee nama xiqqisho sirra bilchaataa dhaqee yoo biyya jiraatte yoo biyya namaa jiraatte nama siqiiti namaa hojii jiraadhu xiqqisho dhiifama. Ayyee rakkinan qabuutti ufaa calli dhageeffannaa ayyee. Sorry no kolcha amma fakkeenyaaf namni yaanni namaa kun namaan. Kubaan qabu har'a dhagee maqaa kana yoo dhagee dhiisa dura galee harafu. Hai. Hembe yani gurra kana gara galfatee karaa duubaa kanatti uffatana fakkaate noofu kolchi saayiba kiyya qaali yoo na dhageessellee dhiifama wajjiniini waan dubbii nuti siin jechuu jirru fudhachuutti hin jirtu nama nu sii olii san bira dhaqeetii xiqqasho biraa oduu as fudhadhuuti nu bira deebi'u fooloo godhadhu. Akkasi warreen itti aantan Nuraddiin maayikii irraa fudhadhu. Waalaikum. Assalamualaikum. Nuti irraa kaafadhu Nuraddiin. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Ishee akkasiitii sagaleen yoo jiraatte an keessas qubaan qaba. Keessas qubaan qaba jechuun barbaadee addaa isin baatee jirti. Sanumaan irraa mafruq jechuu barbaadee waa tokko carraan akkana kana. Akkana. Ayyee. Ayyee. Ayyee shabaka rabbi alaaf ayyee. Bar guyyaan irraa guyyaa gammachuuti. Guyyaa wal halaaleffatan ilmaan islaamaati kan duraan addaa turan halaala ta'anii arra walitti dhufanii ijaan wal arguufi. Makkii Oroo takkitii gara laaftuu namaati. Ibsishaa koobar leenca fakkii namaati. Mabruuq arfa mabruuq baganuuf gammaddanii baarakallaahu. Kuma waraka alaykuma rabbiin isin haa godhu warra dhiyaatu yaaboo hoggaa kuma bar jaalalti isaanii yaaboo ta'addaati halaala ta'anii hedduu wal jaalatanii teekistii addaatiin garaa warraasanii akkana jechuu yaaboo miira keessa wal galchanii. Nadagayi makkitoo siifin himaanii akkaan keessa jiru nangarre ati ijaanii hoggaan ijaansi harka miira keessa gala kunoo barkiyya qaamnini onneen nadhootaa ijji imimmaani yaa makkitoo meenatti hin callisini hedduu si jaaladhan yaa habiibtii tooruu hedduu si jaaladhan yaa habiibtii tooruu gachiisuu sirriimni jiru yaa ibsaa koo onneen hafuute ati waan dhalannee wallee barsamii tanaa gabbuute baay'ee namatti tola haala amalli keeti yaa ibsaa koo siin baana keessa dhaloonni keeti. Baay'ee namatti tola haala amalli keeti yaa ibsaa koo siin baana dhaloonni keeti yaa makkishaatoo ati huccootooti barta gaafa qabbanaati si uffadheetiin rafa guutuu qaama kooti fudhadhu naatu si kanne yaa boolubbuutooti yoo tu si hanqattees an si kanneetiin jira bar guutuu qaama kooti yaa ibsaa koo leenca haati deesse jaallattiif qabu onneetoo nama deesse. Garuu hireen jireenyaa har'a daannu fageesse way silaa guyyaa takka rabbiin walitti nu dhiyeesse takkuma ijaan si harkee onnee too qabbaneesse takkuma ijaan si harkee onnee too qabbaneesse yaa makkiitoo anarraa fagoo jirtaa barkunoo halaala anarraa fagaatee jiraattus halaala onnee too keessa siif jaareen jira ammana jaalala
guutuun naaf dubbisi. Onnee too banadhu keessa naaf shubbisi. Mee humaa sodaatiin takkaatii dhungutti gadhiisi. Ibsi shaakoo asiifin dhaladhee ati onnee too gubbatti jaalalaan shuumamte yoomuu qabeenyaa isin jijjiiru as sodaa rakkinaati. Waliin nama taanee borqonanii harkinaati. Obsaan eeggadhu hanga. Sidifama. Mashallah, takbir, takbir, takbir. Mashallah. Takbir, takbir. Mashallah, wallahi. Mashallah, mashallah. Nuraddi Rabbi sirraa jaalatu sin janna. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Akkas Rabbi sirraa Hedduu takka galatoomii wallahi. Hedduu takka naa galatoomii sin jaa wallahi. Wallahi. Abbaa hedduu takka galatoomii sin jechuu barbaadaati yaa. Abshir. Yaa makkii oroo bareedduu morma maallaqa bar yeroo si ilaalanu nuuraatu sirraa baqa nuura sirraa baqu dargaggootaaf ol dhaqa dargaggoonni simannaati hundi hallayyaa wal naqa namni miidhagina keessan arke se'eessaan galee mataan lafa dhaqa aannan biyya makkii oroo jirtu bar gammachuu malee dabbaramuun hin jirtu anta naafin iyyadhe yaa rabbii koo bakka ishii xiyyeessan akka obrii naaf tursiiftu maganii yaa maganii saree abbaa jala deemtu dhabani nuti dubartis qaqashti qabna mee kottu ija laal takka makkii oroo sanii makkiidha jechuun barkunoota akkanaati azeeba qaxaleedha xiqqoo huntotaati tanamuu jaalatu naaf fuudha jeeti ammoo garuu isin haqaan beeki tanuma ibsishaati isiniif hin daraarina inamaati ibsaadha jechuun bar leenca fakkii namaati takkaa sodaateen beeku ammaas ilma namaati dhugaa sitti meessoo jira illaa dhumaati ati jaalannaan si gorate inni obboleessa isaati yoo ati jibbitee dantaasiif hin qabu sumagata boqa qoshaashaatti kanaaf ibsaa jaalachuun ta'uu qabna bati nama dhugaati kanaafuu ibsaa jaalachuun ta'uu qabna bati dhugaati dhageessiifin Allahu Akbar. Uma balaaleeffata ati gana qabdu yaa gadi galoo namaati kanaafuu if dararuu hin qabdu yaa gadi galoo namaati ibsaadha jechuun balleenca fakkii namaati jaan kanaafuu irraa dhaabbadhaa yaa warra zabanaati jechaan narraan tuttuqina makkiin gara laaftuu namaati jaan ahii yaa gadi galoo namaa yaa ilma namaa jechaan makkii tuttuquuf karoorfatte sa'aatii inuma anis hin beeyne sa'aatii dhugaan jaldeessa moo namuma meeyyoo dhugaa sanii nama taate odoo ibsaa fi makkii tuttuquun taane itti yaaddi waa xiqqummaa jaan. Wanta kan beekne irratti duulaa baate jechuudha. Sanumaafuu wanti ati fiddees takka hin jiru. Amma kalee moodeen gadda niin qabame jeetumas garagalee gartee mana tabbaa kan silaa nyaatatti godhatu istara dalagaa istiraatu dhiqee dhaabbate nuti nama si dura barnoota qabu nama si caalaa waa yaadu nuu kana bara akka as garagaleetti suutii gaarii namni qabdan hafiila gaarii namni qabdan abbaa gaarii ba'uun hin danda'a. No sun sin barbaachisu makkiin heerumtee jirti isaas fakkaattonni akka isaatis ganaa gubattan sheetaan ammoo isin shamarran keenya tanii isinii dhaamu dhageeffadha. Warri mucaasan jala deemtanii sallee janaa jettan irraa ifeegaa nama an tiktok social media kanarraa bada nama hattuu shamarran keenya arboo shiriinsaa boo mucaan bar nama suuraa isitan agartee makkii bareedu tana fidee suuraa faranjii irra maxxansee shirant boo namni bar alagaan sila amaarri diina jaansuun shira akkasii namarratti yaadu wallahi lazim alagaan amaara jaansuun guyya tokkoo fi lama oromoo jeeyoo goyee diye malee shira akkasii sirratti yaadu jechuudha. Tanumaafuu makkii teenya qaalii bareeddu baga gammaddee konkiraajileeshin jechuu barbaannaa baga gammaddee sumaanuu makkiin nama hawaasaaf quuqamu nama saba kana hunda yeroo duraatiif ni beektan hundi keessanuu tiktook ijoo taates oromoo jechaa nama sagaleen isii kun fannaafattee ijaa turte malee nama ammeenya qabu ijoolleen kalee reengadda dhufte sooshaal miidiyaa banattee makki xiqqeenyattee hogguu deemte makkiin irraas kunoo gammaddee jirti namni tokko dhageeffadha dhiifamallee naa godhaadha. Abbaa fedhe maan taane makkii miti namni saba oromoo kana biraa guyyaa takka sagalee ta'eef akka mataa kiyyatti akka qaafalmannatti galata na biraa qaba maaliif galata na biraa qaba namni tokko guyyaa tokko oromoo tana jee maqaa oromummaa dhee galata oromoo biraa ni qaba arraas boruus jechuudha makkiin xiqqaattus guddattus nama gee guddaa oromoo biraa qabdu nama sagaleellee oromoo ta'ee jiru durirraa kaas ni beekne shooshaan jira. Ammoo hattuu fi gadheen nagarabbii maqaa isiitiin beekamtu argachuu haatu arraas boruu sin milkooytanii makki konkiraajileeshin sin jennaa namni biraa carraa fudhadhaa dhiifama. Galatomi haqa falmataa kiyya galatomi thank you wallahi thank you galatomi sin jenna wallahi yaada bareeda ibsite guduratillee sheeriin sirra godha jeetiin bas xiqqashoo laayifii namaa keessa jirte galgaa kana
Yeroo Kana sanii kana toomis dhiirota sinjaa kaafalmata. dhiifamallee naa godhi karaan deemu jiraan si'a wallee laayivii na takkaallee gizee takka mucaa wantaa tokko bira seenee garuu yeroo san ta'uu hin dhabdu ayyee. Karaa deemu jirta dhugaadha dubbuma takka haa bar dubbiin Oromootu wallaahi billaahi nama bar gara nama nyaatti ammaasis intala kaa maali maanni baan intala kaa wardaa amma saaxila tana nutumaa kana was Biyyaan akkasatti godhin illee hin qabu yaani qaamni yoo alana jiraate shaamidara irratti ifa garee akkasitti ifa garee dhugaa rabbi du'a malee wanti na baan jiru akkama taa'aa maaliif salphina guddaa yaaqii dhaggeeffadha Oromoon tun hodor uummata waa takka hin beekne malee mee amma fakkeenya wallaahi lazim boo salphina amma ati sumaa guban qabne sii rafee irrii baaqee baada qaama kee hudduu qullaa miidiyaa irratti eegate mee miidiyaa maal jawwaala cabse mee maraattu akkama abbaa kee taata nama kana dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maaliif nama tokko anamma wallaahi billaahi nama tokko jibbaa miti waqqasaman kan rabbiin ragaa abbaa fedhe gartee intala shamaraa takka taniin akkaan fedhetti janaajjenee fedhu akka fedhe mata wallaahi billaahi akka feetetti arboshiriin sa'a naa rabsite intala san gabbee viidiyoo sii poostiin godhu shaalamii darate maaliif namni tokko obboleettii qaba hamilee namaa eegu suni wallaalummaadha namni tokko beekadu wal lolaa wal dhaa ajanda olii darba yaa namni tokko qaama kee qullaa shaalamii darate baasee jechuun bari haqaa falmata foloo tergadhaa mee foloo tergadhaa foloo tergadhaa mee isammoo kanatti aansitee kanarraa deebinu amma waan kana namni keenya amma salphaan laalee tuma gisee mana banatee gama feesbuukaatiin gama tiktookiin ajantuma godheetuma nagara biirraayyeetuma wanta jaa malee wanti kun waan salphaan laalamu miti akka kiyyatti namni tokko nama ilma namaa nama dhalatee lafa deemu kanama kaganaa namni sun dhalo nam intala yoo taateo ganaa zarii meeqaa isirraa biqiluu ta'e intala sanirraa dhiira yoo taateo ganaa zarii meeqaatu isa kanarraa argamuu ta'a isii galee fakkeenyaaf intala shamaraa yoo taateo isiin tun ilmoodha abaaboodha gaafa san qaamni sii qullaan wanti asitti qaamni qullaa isin gootan kun yuutuub bira numata akkisee namni sun waan takka godhee takka beekamu waan takka takka argateo ati takkanaat jaanii yuutuub bira dhabsi godhee sitti argan jechuun viidiyoo teessii galee akkam taateef na jeeftu tanaafuu shamarran keenyaa gisee ni foon teettan maammadoon kaasii viidiyoo natti ergijoo maammadoo dhamaa dayyuusa abuma jiraadha ittiin erginaa mukaa'eef kaa'u jaalalte kasii qilee haabuutu shamarran keenya dhugaa rabbi amma isa lammataa immoo ijoolleen wallaahi ijoolleen dhageeffadhu booda laa teenyanii beeri shamarran keenya akkam godhan wallaahi shamarran ta'eetu miskina dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maaliif osoo faarsuu isaaniitiif hin ta'inan waan takkaan arke isiin amma guyyaa duratti dhaqu kana firraa dhooyite takki jawaa dhooyite bira teesse eessuma bira taa'u galgalaa ganama gurratti hidhatee bira taa'ee bira rafeetuma mee intala shamaraa takka arrumatti dhaqee abbaan feete kun kijibaa naan jee osirraan jiraati itti dhaqee irraan tan hudduu nagarsi jeemee haa durabbantu no never bira taa'eeti itti bo'ee itti iyyee jaalala qabsee ilmi namaa tokko dhalaa dhiisi abbaan feetee daanikteeri feete profeesarri feetee jaalalaan ni qabama jechuudha jaalalaan eega isiin tun jaalalaan qabamte booda ganaa jaan karaa sanatti kute jechuudha. Intalti shamaraa takka nama tokko nama dhugaan onneesii qulqulluurraa jaalattu fakkeenyaaf esoo lubbuu teetana esoo kaameeraa kana duratti ableen firraa kutti jeeni firraa ni kutti shamarri takka maaliif nama jaalattu sanitti muufattee sanii walitti aarurra waan kana hunda caalaa miti kana caalaa ni gooti jechuudha. Kanaafuu ijoolleen teenya ijoolleen dhiiraatis nama barate nama guddate nama fakkeenyaaf xiqqaallee ta'e ajandaallee oomi namni xiqqeenyaa fi miti jedha keenya isinitti hima baalageellee ta'e yaadii wallaahi lazim eebiidhoon xiqqana ajandaa akkana intala shamaraa takka obboleetii qabdanii tan ofeetii yoo taate irraa waraabdee miti.